namni 16 Somaalee fuunee waliin dabarree Somaalee keessatti namni gaafa san luugitti walitti gama 20 dhufee nama 20 san namni warri kun qawwee fudhatee gala dabre nu namni gabaabaan dhiira akka mallee Siraaj Bukar Adamoo Kadiir ka akka mallee Abdu Sabuur ka akka mallee Hussein Kadiir nu Somaaleetti gahafnee namni garagalee eegasii socho'a keessatti jechaan irraa bana Hussein Suraa luugin turfee nuyi asirraa gaddeebine fuudhee waan nu geesse bakka luug jedhanitti walitti qabee eegasii biyya tana keessa waa baratan jennee nu eegasii deemnee bakka qoryoole jedhanitti walitti qabee shimbiroole bakka jedhanitti achitti garagalanii horii fi kaanii nu qubsiisanii lafa bindee keessallee eegasii qoryooletti nu jijjiiranii barmootaaf karaa Siraaj Bukar Hussein Kadiir kana haakima mana silkii akka telefoona godhuu dandeechu akka Adamoo Kadiir akka Hussein Roobaa warroota kana akka dhiira hedduu makiinaa barsiisanii dhiirti nu garagallee eegasillee nullee haakima nu barsiisanii warra haakimaa fuudhanii barmoota gallee barmoota san keessa Mahmud Kuleefaa ammallee Hussein bulacha maqaan Liyyuu Marfaa maqaan isaa eenyu ammallee Isaaq Abdiifaa warri sun warra qoryooletti haakimummaa baranne eegasii namni socho'u irraa osoo jiru osoo takkaan kutiin waqtii qabsoo dhiirtilee Abdu Sabuurii mutana keessa baanee dabarree qabsoon teenya zamana dheeraa waggaa 50 rakkinna qabsoo jennee hifanneen dhiifne abbaa yaadannee haadha teenya yaadannee takka aduubatti irraan deebine yoonni teenya lakkoofsan hin dhumtu namni harma keessatti gootonni lola kanatti jilbeeffattee gabrummaa gabroonfata ummata Habashaa Minilik irraa qabee Haile Sillaasee irraa qabee haga darbitti waan inni ummata keenya irratti raawwatu ture gilfatanii ifirraa buqqifnee kaafna warri jedhee keessatti nama lakkoofsan hin dhaqqabu. To waraanaa immoo Jinnaar Waaqoo guutuu Jinnaar Hussein Bul'ee Sultaan Haaji Saagdaadhii Sultaan Siraaj Haaji Saagdaadhii Waaqoo Jinnaar Waaqoo lugu angafa ambasanaati angafa ambatana nam ambakana hore nam ambakana hore nam ummata kana hore qabsoon akkanaatti jirtu ilalleen qabsoo qabsaawanii magaalaa wal dura ta'anii magaalaa kurkuruu keessatti makiinaa sadii fi guyyaa tokkicha makiinaa sadii fi telegiraama lamaa fi nama 67 du'e bakka takkitti Kadiir Hussein Teessoo waraana naftanyaa namni immoo nurraa du'e Kadiir Hussein Teessoo ani abbaa gizeessan harasanki nama dhaawwame madoo fuudhu'an alaafin kenna gizee namu ajajaan kenna Abdu Sabuur Aliyyi Mahmud Bun'eed Siraaj Haaji'ii gizeessan guyyaa tokko aduu takkitti san magaalaa miicarratti maaltu hiikame wani nulalluun qawwee AKF limaksorii faa AKF qawwee kanaan lol qawwee isaanii immoo gurgurtaan murtaa'ee hagam hiikan hara warratti meeqa hiike waraanni Abdu Sabuur Aliyyi gaafa Shaafii Aliyyi qawwee 75 kaamboon addacha alamitti gaafa Bashiir Aliyyi du absaa'uun nurraa dhumte Bashiir Aliyyi faa Abdoo Bor'uu faa shubbaan faa dhumte nama 80 achitti fixanii qawwee 200 hiikan mata riyaasaa fi wannoon kun keessa jiru ittillee dheeraadhee obboleeyyan keenya maayyii jiranii abbootiin waraanaa kanaa namni magaalaa 31 biyya tana keessatti aana 31 hiike aguma baalee caggadhaantu kana callaa keessattu galatooma Adamoo Kadiir waan dheeraa dubbattanii waan dhugumatti garaa nama nyaatullee waan dhugaallee akka amanutti ammoo tunuu waan guddoodha inshallah yoo rabbi waliin jireesse seenaa tan akka qoratamtu fedhii qabna.